هي بار كان مال في الوقت أراجع خروني سنبرا بنيفقا فاسوليماني في اللينسا عبدو محمد أكا نوهرم سيفتاني في سنبرا بني أكا روبان الروبي أكا ميران نمغر سيفي سنبرا بني يا ربي سنحن له kabajamtoota hordoftoota Direwood akkam nagaya fayyaada salaamanni keenya bakka jirtanitti isin haadha qabu jecha kun sagantaa aadaan wal haabarru kan dabree isiniif dhihaatu aadaa typical culture waan jennu baadiyyaa keessatti kan hafe ilaa baadiyyaa deemnee kan qorannee isin biraan geenyu miidiyaa garagaraa irratti isin biraan geenyaa ture sagantaa kana isiniin beeksisuudhaaf kan isin wajji jiru ana Khalifa Muhammadii fi kaameraamaanticha keenya Salah Muhammad yookaan Soul Studio waliin ta'uudhaan guyyaa har'aan sana magaalaa Dirree Dhawaarraa kiiloomeetira muraasa takka fagaannee asallisoo yookaan hulaa hulul itti argamna. Hajaan irraas dhufneef hoo maali dhiiroo? Kan waliin laallu ta'a. Guyyaa dhiyoodhaa rooraasii wajjin sagantaa bal'aa waraabnee ture kan bishingaa tumuu fi sagantaalee garagaraa har'aan sana hoo Direwood waliin as dhufnee sagantaa maal akka waraabuu deemnu kan hubannu ta'a. Ammaan sana laga seenaa hulaa hululitti buuneeti miilaan karaa muraasa takka deemuu nu hafe. Kanaas simannaa owwaa nu godhuudhaaf qophaa'aa nu eegaa jiran waliin haa daawwannu turtiin teeysan Direwood haa ta'u like subscribe comment hin irraanfatina isin jaallanna turtii gaarii nu godha. Bona sabaurti sabana qofati jiruun tosi wajji Bondo sabaurti sabontu tofati anilleen si wajji Assalamualaikum. Akka binagayaan? Bayaada. Bagana gayaan nuyidan. Haye hordoftoota daawwattoota Direwood kun guyyaa har'aan sana mana akka agartan kanatti manni maal akka fakkaatu manni ni hima. Guyyaa har'aan sana aruuza as jira dhageenyeeti. Aruuza sirna Harargeen itti cidha gaggeeffattu yookaan gaa'ila gaggeeffattu naannoonni Dirree Dhawaa kamii gaggeeffama yeroo muraasa hawwan manguddoo dardara shamarran maal akkatti yeroo aruuzaa dabarsan isin bira ga'uudhaaf as argamna turtiin teessan ammas Direwood hojjaa taatu galatoma. Sirni fuudha Harargeedha bakka afuritti qoodame. Bakka afran takka kan ayaamaan walitti deemani. Tokko buttiidha. Tokko cabsaadha. Kan aseennaa jedhaniin. Kan aseennaa jedhaniin kuni kan intalti gurbaa tokko hoggaan fi jaalatte irraa hafu hada dhabdu taate fidhinnaa siitiin hiddii fudhattee warra gurbaa sanii dheeyxee
hiddii tana gannayte hoggaa isin gannayte bakka eenyuuf akka deemtu maaliif akka intaltu hin deemtu beekan intalti san irraa waan deemtu san hin dhabdu san haala ni beekaniif san haala saniini gaggeeffamaan aseennaa jedhan buttaan intala takka gaafa hoggaan fi jaalate hiriyyaa fudhateeti isa bobbaa deemtii hoggaan fi beekee karaa san deeme gurbaan intala jaalate san washeedhaan dhaba dura hoggaanni washeen hoggaanni dhe hiriyyaan isaa haf gooteeti orihaniin jechuu akkasit deemmataniin jechuu kan sadee isaadha cabsaa jedhan cabsaan kun galgala yookaan ganama subii hiriyyoonni wal mari'ataniiti lulluuqqatanii galgala waqtamma horiin gale kana magribaa fi ishaa'ii jidduu warra san seenan jechuu dhufanii warra intalaa maal lookoo qabatanii dhufanii amma hoggaa seenan booda namtichi gurbaa san milisa ta'ee fi dura deemu waan kana suuqa jechuudha. Miliseen duraa tokkoffaadha. Bakka kamii suuqa? Akkuma wanni tana suuqa seenna ulaatiin mana karaa mirgaatitti mana karaa mirgaatti suuqa jechuudha. Amma saniin egaa ijoolleen tun cabsa dhuftee beekan jechuudha. Maal dhuftan boo? Haa mugdee ammadha. Deemaa warra keessa yaammadhaa jedhanii manguddoo teessan. Amma hiriyyaan mucaan isaan achiin ka'u. Ijoollee ergan ni dhayti. Akkana nuun jedhanii jedhaniin bakka warri immoo kurfaayetti ganama borummaadhaa harawaacatanii harawaacaan dhufan jechuudha. Manguddoo ergatan. Manguddoon gaammoo gaa dhufte. Hayyee gaamma raabsaan ka'a. Maaliif balbal kan godhaaftee jeetti gaafata abbaa gulantaadha. Hayyee balbal kana maaliif godhaaftan? Araaja kana wanni isin baraafneef gaa waa Suleymaanii Filleensaa Abdoo Mahammad akka nu heerumsiiftaniif isin baraafne akka roobaan nu roobi akka mayraan nu magarsiifi isin baraafne. Yoo rabbi isin hannile. Waan aadaa wal gaafatanii. Buna jiidhaa. Buna jiidhaadha. Kunis kunis udii. Kunis libaanata. Kunis surratti dhala fakkaata. Surratti. Kunis surratti itti maratan. Kunis haldiiti. Ayyee as keessa wayaate. Kunis tamboodha jechuudha. Walumaa soon afeera allee. Kunis sukkaara jechuudha. Sukkaara jechuudha. Aadaan guutamtee boo? Dhuunfaa dhagaa aadaan guutamtee boo kunoo. Bakka ganaa jimaa raabsataniiti. Amiin. Amiin. Kata aja Amin. Rabbi wajjin haa jiraachisu. Rabbi wajjin haa bulchu. Rabbi rakka haa godhu. Aannan haa walii ganna qabee rabbi haa godhu. Rabbi subhaan rabbikaa. Ijoolleen ogaa dhufte ni haa godhan jechuudha. Abbaan ni haa godhaaf jechuudha. Abbaan siidha. Amma tana keessa maal jangaa ogaa kana? Yoo neefkaa taateef neefkaan isa maqaan dhaamu. Yoo mallaqa taates malleen isa maqaan dhaamu. Yoo jimaa taateef jimaa isa maqaan dhaamu. Maal jedhan? Waan jenne san abaluu waan jenne san wajjin abaluutiif si heerumsiisee jedhanii. Leenca abdoodha.
Seerumsise. Maaliif jennee sanuufi? Isaa dura irraa tagabulate. Maaliif jennee jileensaa seerumsise. Maaliif jennee sanuufi? Isaa irraa tagabulate. Maaliif jennee jileensaa abdoo maamilteetii. Maaliif jennee sanuufi? Isaa irraa tagabulate. دبدما يكون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله وجاوب آمين وجاوب آمين وجاوب آمين أبو جمال يا عادي يا بيجا إنه بيجا خايف بيجا بيجا خالد جوان ما بيجا Bakka. Abi,